Atam jirtu ijoollee Oromoo dargaggoo Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isin akka qabu. Har'a yeroo xinnoo ishee leetii ta'een jalqabee daqiiqaa 10 jedheen ture. Intaane xinnoo ishee leetii ta'een jalqabee I'm sorry. Haa ta'u malee har'a biyya keenya keessatti wanti deemaa jiru haalli deemaa jiru kun baay'ee haala cimaatu adeemaa jira. Kun beekamuu qaba. Amma har'a kaniin ganama kana akkan dhufu na kakaase haala deemaa jiru kana haala cimaa deemaa jiru kanaa fi hiriira deemaa jiru kana gara kamitti adeema isa jedhu maal wayyaa isa jedhu kana haasa'uudhaaf inni achi as ba'e. Isa booddee immoo waan kan biraatti seena. Haala hatattamaanii saba keenya qaqqabuun irra jiru kan hin jedhu waan lamaan sadan tokko. Inni jalqabaa akka yaadutti inni baay'ee importantiidha ani jedhee yaade tokko bor or iftaan natti fakkaata hiriirri Finfinnee keessatti deemuudhaa fi dargaggoo qeerroodhaa fi qarreenii Oromoodhaa Finfinnee keessatti akka hiriirri deemu yaada dhiyeessanii kana gurmeessaa jiru. Kanaaf hiriira kana hiriirri kun maal ta'uu irra jira akkam ta'uu irra jira isa jedhuudha. Hoduu tokko yeroo dhageenyu immoo namoonni tokko hiriirri kun akka hafu akka inni fashalu irratti hojjetaa jiru kan jedhu baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama rifaasisuun dhaga'e. Inni kun baay'ee waan rifaasiseefaniini dafee waan kana dargaggoo Oromoo shamarran Oromoo biraan ga'uudhaa fi adaraa akka hundumti keessan qooda irratti fudhattan. Maaliif kun baay'ee hatattamaan ijoollee bira ga'uu qaba. Hiriirri kun dhaabachuun irra hin jiru. Hiriirri kun waan fedhe haa ta'u jireenya keenya waan fedhe ta'u eenyummaa keenya isa itti ibsinu ta'uu qaba. Wanti hiriirri kun baay'ee importantii ta'eef tokkoffaa hiriirri kun ba'uuni Finfinnee isa jedhamu sana reclaimii gochuudhaaf. Finfinneen kan Oromooti jennee afaan duwwaan odeessuutu hin ta'in Finfinneen kan Oromoo ta'uusaa reclaimii gochuudhaaf assertii gochuudhaaf Finfinneen kan Oromooti isa jedhu assertii gochuudhaaf nu barbaachisa. Kanatu very importantiidha kun. Kanaaf hiriirri kun ba'amuu qaba. Warri hiriira kana dura dhaabbattan seenaan isinaa qabu. Seenaan caliif calanqoo isinaa qabu. Seenaan harma muraa fi harka muraa aannoleedha isinaa qabu. Oromoon sagalee isaa dhageessifachuuf jedha. Oromoon sagalee isaa dhageessifachuu barbaada. Warri kana dura dhaabbattan xurii seenaa fudhattanii deemtu. Kanaaf akka kana dura dhaabanne isiniin akeekkachiisa. Kana dura hin dhaabatina. Namni kana dura dhaabatu diina nyaaphaa wajjin nama walii gale. Diina Oromoo nama ta'edha. Hiriirri kun kan inni barbaachisuuf Finfinnee reclaimii gochuudhaaf tokko. Lammata immoo international audience ambaasaaddaroonni international institutionii baay'een waan biyya sana keessa jiranii fi Finfinnee kana keessatti sabi Oromoo maal jedha? Saba Oromoo irra maaltu ga'aa jira? Maaltu deemaa jira isa jedhu wanta hamaa saba Oromoo irratti deemaa jiru kana agarsiisuudhaaf kun barbaachisaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo kanarratti kana duuba gara booddeetti akka hin deebine isin kadhadha. Warri kana dura dhaabbattan of eeggadhaa. Kan biraan hiriirri kun maaliif barbaachisa? Eenyu akka ta'e baruudhaaf. Finfinnee keessatti eenyutu saba Oromoo ta'e kan dhokatu, Oromoo ta'e kan ba'e, eenyu akka ta'e nutti agarsiisuudhaaf deemaa jira. Kanaaf warri hiriira kana dura dhaabbattan harka keessan saba Oromoo irraa fudhadhaa. Harka keessan uummata Oromoo irraa fudhadhaa. Harka keessan wallaansoo Oromoo isa gara fuulduraatti finiinaa jiru kanarraa akkasiin fudhattaniin isin gaafadha. Harka keessan irraa fudhadhaa. Nurraa harka keessan fudhadhaa. Saba Oromoo irraa harka fudhadhaa. Duran dhaabatina. Uummanni Oromoo nagaadhaan bahee nagaadhaan galu. Nagaadhaan sagalee isaa dhageessifachuu barbaada. Nagaadhaan mootummaatti wanta ta'e miidhama isaa rakkina isaa himachuu barbaada. Akka duran dhaabanne isin hin gaafadhaan jedha. Kan biraani hatattamaan wanti ani hatattama jedhee yaadu
warri political organizationsiin finfinneetti walitti qabamtanii jirtan biyya sana keessa kan jirtan ala yoo jiraattan kan jiraattan keessumatti warri Oromoo please waa'ee deemaa jiru kana daba saba keenya irratti hojjetamaa jiru dhumaatii saba keenya irratti hojjetamaa jiru keessumatti Wallaggaa University keessatti ijoollee ajjeefaman kan dura dhaabachuudhaanii ibsa baasuuf qabdu hammammaatti kana ibsa baasee adda bilisummaa Oromoo duwwaadha carraa kana fudhadhee galateeffachuun barbaada adda bilisummaa Oromoo gadi ba'ee uummanni kuni dhumuun irra hin jiru dargaggoo wareegamuun irra hin jiru jedhee addeessee himuu isaatii fi galata guddaa qabdu warri kan biraanis immoo hin dhokatinaa filannoodhaaf hin fiiginaa ummata jirutu isin fila ummata lubbuudhaan jirutu isin fila ummanni dhume isin filuu hin danda'u kanaaf ani kan isin kadhadhu gadi ba'aatii dura dhaabbadhaa ajjeechaa kana dura dhaabbadhaa ilmaan Oromoo ajjeechaa kana dura dhaabbadhaa ijoolleen keenya dhumaa jirti Oromiyaan dhiigaa jirti kanaaf akka isin gadi baatanii kana dura dhaabbattan isin gaafadha kan biraan ergaan dhaamu poolisiin Oromiyaa kana keessatti qooda fudhachuu taatiif galata guddaa qabu nan galateeffadha haa ta'u malee ammas waan remind isin gochuu barbaadutu jira ilmaan Oromoo ammas waan remind isin gochuu barbaadu jabana Martin Luther King waggoota 1960 keessatti wal'aansoo guddaa godhameen Washington DC hiriirri akka inni itti fashalee isin yaadachiisuun barbaada akka inni itti fashale wal'aansoon guddaan eega ka'ee booddee hiriirri eega qophaa'ee booddee Kennedy namatu na jeeqaa Martin Luther fi Malcolm X faa kan warra fakkaatan waamee TV'tti dhiyeessee maaliif nu waamtee roottiin jedhanii lakki hiriirri borii nagaa akka ta'uun barbaadaa jedhe isa booddee maal godhan ilaa philosophy warra Ameerikaa laala if you can't win them join them jedhu joinii godhiitii fashaleessi jedhu akkas jedhee hiriirri nagaa akka inni ta'uuf isin waame jedhee halkan kana warra adii itti dhaame warri adii hundumaa kaawuntii jiru hundumaa wajjin gadi yaa'anii hiriira gurraachaa kana irratti participate godhanii hiriira gurraachaa kana ice cream guuranii dhaqanii keekiidhaa fi kaandii guuranii dhaqanii gurraachi waan ba'eef dhiifee keekiidhaa fi ice cream arraabuudhaanii dubbiin isaa fashalee gara manaatti yaa'anii galan teknikii akkasii kanatu jira biyya lafaarra teknikii akkasii kana jira biyya lafaarra kana akka beektan ani poolisiin Oromiyaa ummata keenya wajjin hiriiruudhaaf galata guddaa qabu warri garaa qulqulluudhaan ummata keenya wajjin hiriiran jiru warri immoo shira daba hojjechuudhaaf hiriiranis jiru kanaaf yeroo keessumatti waraanni tokko wal'aansoo tokko keessatti qooda fudhatu bifa lama ilaalaa engadda waa'ee jeneraal Taaddasee faa isinitti meera warra garaagaraas isinitti meera akka isaan itti seenanii fashaleessan jarri kun kanaaf deemu jechuu miti please don't get me wrong kana jechuu koo miti garuu waa lama jira yookiin fashaleessuudhaaf yookiin gargaaruudhaaf kanaaf hiriira deemaa jiru kana poolisiin Oromiyaa yeroo itti makamu leadership fudhachuun irra jiru asirra deemna addanatti dhaabanna addanatti deemna kana goonanii ijoollee leadership fudhachuun irra jiru liidii kan gochuun irra jiru ammayyuu taanaan qarreef qeerroodhaaf qarree ta'uu qaba karaa hin kenninaa fi eenyuuf karaa hin kenninaa warra jaalalaan dhufan simadhaa miidhaa tokko keessa lixinaa garuu wanti beekamuun isin irra jiru eenyuyyuu haa ta'u kan organized ta'e kan ijjeeramee dhufee isinitti seenu yeroo hundumaa of eeggachuudha biyya Ijiptiin ilaala yeroo ijjeeramanitti seenanii fuudhaniitu momentumii sana cabsu momentumii sana laaffisu kanaaf deemu jechuu koo miti garuu leadership sanatti hin kenninaa dhoksaa keessan baay'istanii ittiin iccitii keessan ittiin agarsiisinaa hamma danda'ametti disipiliinii godhadhaa hajooyinii godhan isaanis hiriira ba'an garuu of eeggadhaa ijoollee qaroo ittiin agarsiisinaa lafa isaan jiraatan waa isaan haasa'an eenyu maqaa isaanii ittiin agarsiisinaa wanta ta'u hin beeknu of eeggannoon baay'ee godhachuu qaba baay'ee jabaadha ilmaan Oromoo dhumarratti gaa xiinxala tokkotti deebi'uun barbaada xiinxalli kuni yeroo dheeraa isinitti hin fudhadhu mataa koo keessa waan naanna'aa turedha har'a
Oromoo keessatti or Itoophiyaa sana keessatti gaanfa Afrikaa sana keessatti keessumatti Itoophiyaa isa jedhamu sana keessatti humna meeqatu wallaansoo wal qabaa jira. Akkan ilaaletti humni gurguddaani saboota babal'aa Tigree, Oromoo, Amaara kana gidduutti wallaansoo guddaa jira. Akkuma beenu power centeriin eessa ture Tigree harka ture. Federalizimiidhaan iyyuu qudoo garaagaraatiin walii wajjin dhufanii walii wajjin hojjetan malee federal poweriin sun centeriin powerii sana eenyu harka ture warra Tigree harka ture. Warri Tigree laaffattee centeri power centeriin sun harkaa muuvii godheera. Socho'ee harkaa flootii gochaa jira. Namoonni baay'een power centeriin sun flootii gochaa jira jettu. Ani Daani'el Dafaa kan jechaan jiru gara Amaaraatti muuvii gochaa jira power centeriin kun. Of eeggannaa guddaa nu barbaachisa. Wal'aansoon kun eenyu faa gidduu jira. Amma warra Amaaraa fudhadhaa. Amaara keessa qudoo lama jira. Qudoo inni tokko warra naashinaalistii Amaaraa. Naashinaalistiin Amaaraa maal jedhe? Nuyi mirgi keenya hin eegamne, dantaan Amaaraa hin eegamne, dantaa Amaaraatu nu eegamuutu irra jira warra jedhantu jira. Kanaaf lolla Itoophiyaa garuu booddeetti dhufnaa. Itoophiyaan kan keenya, Itoophiyaa kan nutu guddisee, nutu ijjeeree waan jedhan qabu. Naashinaalistoonni Amaaraa. Warri Itoophiyaanistiin Amaaraa immoo no kana gochuun nurra hin jiru. Nuyi liidarshiipii ammayyuu fudhachuu dandeenya. Birookiraasiin kan keenya, horii qabna, advaayisersiin biyya alaatii seenaniiru waan akka tiraanzishinii tokko barbaanne, waan akka tiraanzishinii tokko abifaan akka isaan godhan bixxilleetu gara unitary governmentiitti ce'uu dandeenya. Ammamuu taayitaa irratti ol ba'uu dandeenya. Qooxii sana yaabbachuu dandeenya warra jedhantu jira. Kana gidduutti lola guddaa jira. Wanta komanii tokko qabu ilmaan Oromoo bara naashinaalistii Amaaraas haa ta'u Itoophiyaanistii Amaaraas haa ta'u common kan ta'e tokko qabu. Common kan ta'e kun maayinni isinitti fakkaata beektu Oromiyaa bulchuu Itoophiyaa sana samii yaabbatanii Itoophiyaa irratti fincaa'u. Poolitii Itoophiyaa sana harka isaanii keessa gashuun kun hunduma isaaniitiif commoniidha. Lamaan isaanii tokko achirratti walitti dhufu. Overlappii godha interestiin isaanii jechuudha. Kan biraani Oromoodha. Oromoo tokko naashinaalistii. Naashinaalistiin isa har'a wallaansoo gochaa jiru. Isa bilisummaa Oromoo, tasgabbii saba Oromoo, biyya Oromoo, daangaa Oromoo irratti falmataa jiru. Isa irratti du'aa jiru. Isa Oromiyaani biyya ishee irratti hiree mataa isheetii murteeffachuu qabdi. Hamma danda'ametti bilisummaa isheetiif walabummaa biyya Oromootiif deemuu qabdi. Isa jedhu. Qudoo tokko. Qudoo lammaffaan opportunistoota. Warra ayyaallaallattuu gidduu dhaabattu. Yeroo inni kun jabaatu gamana gorti, yeroo inni sun jabaatu immoo gamana gorti. Gruupiin kuni humna qabdu garaa duwwaa warra ilaaluudha. Sadaffaan immoo warra Itoophiyaanistii. Warri Itoophiyaanistiin kun maal jedhu? Isaan kan isaan barbaadanii biyyi sun tasgabbaa'ee taayitaa argachuu duwwaa barbaadu. Taayitaa argatanii Amaaraa wajjin akka duriitti wajjin jiraachuu barbaadu. Dantaa Oromoo galagalanii ilaaluu sin barbaadan. Kan isaan jedhanii the same old story isa Haayilee Fidaaf odeessaa turan. Wal'aansoon keenya wal'aansoo class struggle-dhaan hiikama. Saba kan biraadhaa wajjin yoo wal'aansoo qabne hiikama. Maaloo jedhanii wal'aansoo keenya laamshessuu warra barbaadudha. Kanaaf jarri kun Itoophiyaanistoonni kun har'a iddoo tokkotti xuuxxataa jiru. Gar tokkotti luucca'aa jiru. Garri isaaniitti luucca'anii Oromoo Itoophiyaanistoonni filmaanni haa dhufuudha. Filmaata irratti hin argannaadha. Filmaata irratti argannee taayitaa sheerii goonee jiraannaadha. Fookasiin isaanii inni guddaan taayitaa. Kan biraan immoo Tigree. Tigreeni naashinaalistii Tigreetii fi Itoophiyaanistii Tigree jira. Amma naashinaalistoonni Tigree maal jechaa jiru? Nu daffartani. Daangaa keenyatti dabarsan humna keenya asserti gochuutu nurra jira. Article 39 sana fudhannee ba'uutu nurra jira warra jedhu jira. Warri kan biraan immoo no Itoophiyaa dhuma wajjin jiraanna akka taane paaworii kana sheerii goonee jiraachuu dandeenya. Interestii keenya eessifne hamma dandeenye waanii godhachuu dandeenya. Keessaa waa buucoqachuu dandeenya kan jedhantu jira. Ilmaan Oromoo. Wanti murteessaani centeriin paaworiidhaa eessa jiraadha. Centeriin paaworii takka achi muuvii godha as muuvii godha. Har'a an kan yaadaa jiru centeriin paaworii kuni gara Habashaatti muuvii gochaa jira. Attentioniin kan kennamuuf mootummaan kun kan inni kennaafii jiru, kan inni ijeeraa jiru, kan inni waa dhalle gochaa jiru centeriinsa gara sanatti muuvii gochaa jira.
Oromoon immoo lafa isaa irratti fookasii gochaa jira. Mirga isaa irratti fookasii gochaa jira. Wal'aansoo guddaa jira kana gidduu. Kanaaf mootummaan amma deemaa jiru kuni haqaan Oromoo dhuguma haqaan fudhatee haqaan geggeessuu barbaada. Ani hin beeku. Akka kootti garuu wanti haqi deemaa jiru natti fakkaataa jiru. Kanaaf iyyuu miidhamuun argame. Kanaaf iyyuu Harargeen miliyoona 2 buqqa'e. Kanaaf Booranni walakkaan gurguramee dhume. Kanaaf kunoo Wallooni mormi Oromoo mormi Oromiyaa irraa citee garaachishee duwwaan lafatti hafe. Walloodhaa fi raayyaan akka jirutti citee gubbaatti hafeera. Kanaaf iyyuu iddoo keessatti nu cicciraa jiru, nu balleessaa jiru. Kanaaf anini Oromoon hamma danda'ame paaworii yoo dhuguma Itoophiyaa sana keessa jiraata ta'e paaworii sana saammachuu danda'uu qaba. Hin danda'amu taanaani waan danda'amu karaa koo waan danda'amu natti fakkaatu. Kanaaf ani Oromoon bilisoomee bilisummaa isaa mirkaneeffate isa booddee uummata kan biraa wajjin jiraachuu danda'a kan hin jedhu. Si'a baay'ee kan hin haasa'u kana. Kanaaf har'a baay'eeyyuu isinitti hin baay'isu. Warri gorsitooti warra muuvimentii amma jiru kana gorsaa jirtanii please of eeggadhaa. Har'a miidiyaa tokko irratti nan dhaga'a. Amma gaa guyyaa 4 hiriirri ba'ameera tasgaa ba'amee deebii gaafa deebiin processii keessa dhufa. Hiriirri utuma ba'utu deebisa mootummaan. Yoo harka dachaafatanii manatti galanii namni deebii kana deebisuuf iyyuu hin jiru ijoollee kanaaf. So wanti barbaachisaan wanti importantiin irraa deebiin kuni uummata Oromoof gaaffiin uummata Oromootii fi deebiin argamuu qaba. Du'aatiin qalamuun ilmaan Oromoo dhaabbachuu qaba. Daangaan keenya hamma dhaqee daangaa Sumaalee duriitti deebi'uu qaba. Daangaan keenya inni warri Benishangul uummata keenya irraa kaafte daangaan sun deemee nageenyi saba keenyaa eegamuu qaba. Kuni waanuma yeroo kennamu miti. Waan har'a ta'uun irra jirudha. Waan har'a kana ta'uun irra jirudha. Kanaaf ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Ilaa rakkina guddaa keessa lixaa jirra. Yoo harka waliin qabannu ta'e, yoo walirratti duulla ta'e, yoo jarjarree tarkaanfii hin tattaane fudhanna ta'e, ofiinuma keenya of miina. Nama kan biraa miinu. Wallaansoo keenya gara booddeetti harkifna, ofuma keenya of balleessina. Nama kan biraa miidhaan jiru. Kanaaf hamma danda'ametti differensii nu gidduu jiru. Petty squabble waan hin taaneen wal loluu, gandaan wal loluu, waan chippiidhaan gargara deemuurra isa humna isa guddaa nu fuuldura jiru kanatti fookasii gochuun nu barbaachisaadha ilmaan Oromoo. Kan nu gochuun nurra jiru waaboo jabeessuudha. Uummata keenya hidhachiisuudha. Uummanni keenya hidhachuu qaba. Uummati hidhachuu qaba. Waaboo duwwaatti dhiisuu miti. Uummati mataan isaa hidhachuu qaba. Waan tokko si yaadachiisuun barbaada. Namicha jeneraala tokkotu har'a security Amaaraa keessatti muudameera yeroo darbe. Maal namichi kun maal jedhee haasa'a beektu? Amaarri jedha aadaadhaanii aadaa keenyaanii hidhachuu qabnaa. Aadaa keenya hidhachuuni biyya Itoophiyaa sanaaf iyyuu hin gargaarraa jedhe. Amaarri hidhachuun biyya Itoophiyaatiif iyyuu faayidaa guddaa fidaa jedhe. Faayidaa isaanii nuu fidanii agar biyya keenya saamanii nu ajjeesanii nu qalanii nama meeqa lafarraa fixan. Faayidaa isaanii agarre egaa. Kana ilmaan Oromoo kan isaan odeessaa jiran. Inni kan keenya ammoo Oromoon hiikkachuu qabaa jedha. Oromoon jabana Minilikii kaasee hiikkataa ture har'allee haa hiikkatu jedha. Ilmaan Oromoo ilaa istiraatejii Habashaadhaa isinitti agarsiisuun barbaada. Istiraatejii Habashaadhaa exactly waan Palestiniaan irra ga'etu nurra ga'uudhaaf deemaa jira. Oromiyaa keessa magaalaa Oromoo keessa deemanii qubataa jiru. Qubataniiru, iddoos qabataniiru. Garrison cities warri jedhaman warra akka Shaashamannee, warra akka Adaamaa, warra akka Goobbaa, warra akka Iluu Abbaabor, Mattuu, warra akka Goree, warra akka Dambidolloo, warra akka Naqamte kana keessa warri qubataa ture. Warri amantaadhaan, maaloodhaan, ortodoksiidhaan, jinniidhaan qubataa ture kuni amma harka lafa jalaatiin meeshaa hidhataa jiru, organizii wal gochaa jiru, maalitti adeemaa jiru beektu? Isinitti agarsiisuun barbaade. Kanaan isinitti agarsiisuu barbaade ilmaan Oromoo har'a. Kana ilaala gudii nutti adeemaa jiru. Gudii nutti adeemaa jiruun isinitti agarsiisa. Amma Oromiyaan kana fakkaataa jechuudha.
Oromiyaani kana fakkaata. Siiliin koo kuni irratti baay'ee mul'ata. Ilaala. Inni kun kute. Oromiyaan kun kute gaa mormi nurraa cite. Utuu iji keenya ilaalu Tigreeni kana nurraa kute ilmaan Oromoo. Har'oo Habashaan eessa qubattee jirti? Addana laalaa Direedawaa, addana kana laalaa Goobbaan, addana Boorana laalaa, Adaamaa laalaa, Bishooftuu laalaa, Finfinnee kana laalaa, Jimma Abbaa Jifaariin ilaalaa, Naqamteen ilaalaa, Goree ilaalaa, Mattuu ilaalaa, Dambidolloo ilaalaa, Mandii ilaalaa. Amma yeroo kana ilaaltanii maal fakkaachuuf deema? Akkan kanaan dura isinitti agarsiise biyya fattaan keessa jiru warra West Baankii fakkaachuudhaaf deemaa jira. Gara fuulduraatti maal godhu? Kana dukkaneeffatu hin fudhatu kana. Akkuma jirutti fudhatu. Najalaa kufte kuni akka jirutti kana fudhatu. Ittaansanii kana Direedawaa fudhatamini kana fudhatu. Ittaansanii kana fudhatu. Ittaansanii Finfinnee fudhatu. Utuma jedhanii Oromiyaan kun horfamee dhuma neetwoorkii hojjetaa jiru amma. Har'a kana isaan wal hidhachiisaa jiru. Kun walitti hidhameera. Kun hundumtu walitti hidhameera. Habashaan akka itti walitti hidhataa jirti. Neetwoorkii hojjetaa jirti. Kana booddee neetwoorkii kana eega hidhatanii booddee wal hidhachiisu amma filannoo kanaafiyyuu ofiisii deemanii banataa jiru jarri kun. Ofiisii deemanii banataa jiru. Addana keessatti ofiisii banatu gara fuulduraatiif. Maaliif Itoophiyaadhaa siin jedhu? Itoophiyaadhaa nusi Amaarri qomoon keenya addana keessa waan jiruufi addana keessatti waan godhannaa jedhu hin dorgomnaa jedhu. Kana keessatti ilmaan Oromoo gudii kee ilaali. Kana keessatti dorgomnaa jedhaniitu laphee irra sin dhaabatu. Kana keessatti hin dorgomnaa jedhu. Amma laalaagaa Habashaan kana keessatti dorgomtee jennaani already tokkoffaa horii qabu, lafa qabu, biyya qabu, advisors qabu, warra alaatiin gargaaramu kana hundumaa keessatti bilisummaa ishee gonfatti Habashaan. Maaltu ta'a? Likki akka warra Palestinaanii sanatu horfamee dhuma kana booddee magaalaa tokko addanaa yoo fudhatte yookiin mee haa jennu mee Naqamteen fudhannu. Yoo Naqamteen fudhattanii Habashaan addana keessatti wal filtee kantiibaa taate maarreefaa taate maaltu ta'a? Addana keessatti yeroo wal filanii addana keessa security qabatu, poolisii qabatu, armamentii qabatu. Nama kana addana keessa yeroo ijoolleen tokko waa dubbattu halkanuma qalu, hin ajjeesu, summii nyaachisu, maal godhu? Isa Jabanaa Haile Sillaasee sana isa kanatti dhimma ba'u. Kana booddee Oromoo gabbarsiisuudhaaf cabsuudhaaf kun hundumtu military kaampii ta'a. Hundumti isaa kun military kaampii ta'a. Likki akka West Baankii ta'a jechuudha. Kana booddee Oromoodhaaf hin dhumate ilmaan Oromoo. Ilmaan Habashaa akkasitti organize gochaa jirti. Kanaafi badiisatti deemaa jirraan isiniin jechaa jira ilmaan Oromoo. Kana gudii kana ooluudhaaf maal gochuutu nurra jira. Hundi keenya maal gochuu qabna isa jedhu irratti haasa'uu qabna. Har'a yeroon keenya. Har'a yeroon keenya kanarratti haasa'uudhaaf kana dura dhaabbachuudhaaf kanarratti murteeffannee deemuudhaaf har'a yeroon keenya ilmaan Oromoo. Namoonni hin haasofna jettan jirtu addanarratti namoonni haasofuu barbaadan jirtu meena laala abbaa ergate kana qoyme eenyu mee ergadhaa gaafadhaa ergadhaati namoonni haasofuu barbaadanii ijoollee tokko ergatee ture. Namoonni hin haasofne namoonni jechan jirtu karaa koo ofii kooti obbaaseera waan hin jechaa jiru dhaamsiin jechaa jiru kana hiriira nagaa akka isinii ta'u Finfinnee irratti hiriira nagaa akka inni ta'u nan hawwa. Waaqayyo isinii wajjina ta'u jabaadhaan isiniin jedha ilmaan Oromoo. Kanan hawwa kuni kanan hawwisiisa. Egaa Olon xiqqoona obsaati. Waan ani isinitti agarsiisu isheen amma yaadde kana akka isin ilaaltanii barbaada. Isheen amma yaadde kana na ilaalaa gudii ana maaliifi evidensii maan akka isin ilaaltaniin barbaade jechuu kooti gara dhumaarratti. Maanni mee kana ilaalaa ilmaan Oromoo. Oromiyaa isheen jennu ishee kana. Inni amma fi mirmirsaa jiran kan inni Tigree morma nurraa kutte isa kana gaaniin jedhu maal fakkaachuuf deemnaan jedhe horfamnee dhufne
Ela kuni Gaazaa isa jedhan Gaazaa kuni West Bankiidha. Ela West Bankiin kana fakkaate ila. Kana fakkeessuudhaaf deemaa jiru Oromoon. Kana ila dura kana ture biyya Palestiin kana ture mini utuma jedhu kana godhan. Utuma jedhu kanatti deebi'e. Waggaa waggaadhaan utuma fudhatanii amma immoo kunoo kanatu jira. Ela ilmaan Oromoo gudii keessan ilaala akkas ta'uudhaaf deemaa jira Oromiyaan. Amaarri kana dizaayinii godhataa jirti. Ilmaan na Habashaa dizaayinii ishee kana. Kana akkasin beektan hin barbaada. Kanatti kana hubachuu qabdu ilmaan Oromoo. Kana jedha namni dubbachuu barbaadu eenyu Dirribaa Tolaa kan jedhamu seenuu barbaada. Kottuka Dirriba si ergeera. Yaada kanarratti yaada kana keessaa ala ba'uun hin danda'amu. Yaada kana keessaa ala hin bayinaa please kanuma irratti dubbadhaan jedha. Kanuma irratti dubbadhaan jedha. Yaada kana keessaa Dirriba si ergeera connect gochuu dadhabde natti fakkaata. Eeyo kan biraan hin dandeenyetis. Okay. Eeyo kan biraanii Kaaba Goroodha. Si ergeera Kaaba. Si ergeera. Yaalaa jira bee hin banamu wanta ni ta'e wallaale. Connectionii keetii natti fakkaata. Oh, deebisii yaali gaa. Hin taane deebisii yaali. Okay. Dirribaan ammas deebisee si ergeera. Namoonni barbaadan namoonni seenuu barbaadanii seenuu dandeessu. Eewni namni na seensisinaan jedhee. Warri seenuu barbaadan seenuu dandeessu yaalaan jira. Seensisuudhaaf ilmaan Oromoo. Hamma dandeenye ergaa kana waliin ga'uu qabna. Hamma dandeenye yaa ta'u. Hin danda'amne atis hin dandeenye walabummaa Oromiyaa ammas deebisii ergi walabummaa Oromiyaa deebisii ergi si yaalaan jira. Ilmaan Oromoo kana gaa dhaamaatii dhaamsa kana nu dabarsaa hamma dandeessan walitti dabarsaa hamma dandeessan waliif dabarsaati. Mee karaa dagaraan hojjedha ta'uu dide. Hamma dandeessan walitti daddabarsaa hamma dandeessan. Tole egaa firiizii godhe na jalaa firiizii godhe wanti kuni hin didee homaa gochuu hin danda'u.